Ashama kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolii qophiilee guyyaa irraa qabnuun dhimma shororkeessitootaa fi Keeniyaan daangaa qabdu hunda cufuun kan wal qabatee isiniif dhiyeessinaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Komaandi poostii magaalaa Walloo fi Dassee shakkamtoota meeshaa waraanaa seeraan alaa gara humna farra nagaa geessuuf yaalan to'annoo jala oolchuu oduun nu qaqqabdee ni eerti. Shakkamtoonni kunis rasaasa 47 fi snaayipera tokko karaa seeraan alaa daldaluu fi geejjibsiisaa turuu isaanii beekamee jira. Qindoomina uummata waliin taasifameen maallaqni bittaa meeshaa kanaaf ooluuf ture qarshii miliyoona 1 waliin to'atamanii jiraachuu odeeffannee jirra. Kunis humna jabuusaaf imalsiisuuf ta'uu beekameera. Kana malees komaandi poostiin Bahar Daar Gondar qawwee fi rasaasa asheerraa gara magaalaa Gondar seenuuf ture to'annaa jala oolchuu beeksisee jira. Gareen shororkeessitootaa kan ta'an Gabree Ayyaanaa Dabbaa, Habtee Kibree Mangistii fi Malkaamuu Baabbaay Kaasaawwan kan jedhaman meeshaa waraanaa kana cirracha Siinootiraakii keessa awwaaluuf yaalaa osoo jiranii qabamuu odeeffannee jirra. Hordoffii cimaa taasifameen magaalaa Gondar osoo hin seeniin walakkaa kellaa irratti qabamanii jiru. Oduu biroon Keeniyaan yeroo dhiyootti daangaa Somaaliyaa waliin qabdu akka hin banne beeksiftee jirti. Sababa loltoonni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa bahaa jiruun daangaa ishee kan hin banne karra ba'iinsaa fi seensa hundarratti rakkoon nageenyaa mudachuu danda'a jechuun sodaachuu ishee ta'us beekamee jira. Dhiyyoota muraasa dura Keeniyaan daangaa ishee waggoota 12 cuftee turte banuuf murteessite. Haa ta'u malee Somaaliyaa fi Keeniyaan miseensota hawaasa dinagdee bahaa Afrikaa waan ta'aniif hariiroon daldala lafaan kan itti fufu ta'us dubbatamaa jira. Keeniyaan miseensota hawaasa dinagdee bahaa Afrikaa waan ta'aniif hariiroon daldala lafaan akka itti fufu dubbatamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota maatii keenya qophii keenya asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa galatooma.